Leensaanis barumsa ishee barachaa jirti. Anis immoo hojii koo hojjechaa jira. Abbaan manaa koos hojii isaa hojjechaa jira. Ani hojii koo hojjechuu malee wanti isaan jalqaban wanna tokkollee hin beeku ture. Garuma hojii koo hin deeme. Guyyaa tokko ganama manaa ba'ee gara hojii osoo hin ta'in iddoo biraan deeme. Beellama wayitiif gara biraa deeme. Isaan booddee Galaanan gara mana isaa deebi'ee yommuun galutti obboleettiin kiyyaa fi Galaanan waliin jiru. Garuu wanti baay'ee na gaddisiise, wanti baay'ee onnee koo na cabse. Wanti ishiin hojjechaa jirtu, ittoon ishiin hojjechaa jirtu, mucaan kiyya osoo deemuu ittoo irratti gannamee, ibiddi irratti gannamee na jalaa du'e. Yoom mana seenuu isaan lacheenuu mucaa koo bakka du'etti na jalaa gatanii, ibidda irratti na jalaa gatanii, rifaatuudhaan wal qabatanii mana hin jiran deemanii jiru. Yoo nama galu mucaan koo